أذان تنقاي قبوانو إقاماني سلالنا جتنجي هنگانو مچل عليه سري أچياس ديم توارك إمامات دو فجرا دابا جينجي Ani kata dengke, sangka awetta. Gaafa tokko nama wahii Shee Ibraahim jedhaniini akka malee haati manaa isa jaalatti. Baga nagaan dhuftan har'a baacoo fi gorsa sheekota keenya sadii olitti isiniif qindeesseera. Keessattuu seenaan inni dhumaa baay'ee nama ajaa'iba. Isin kamtu isin kofalchiise? Komantii irratti barreessaa. Bohaartii gaarii. إيش قيدي جالا قربانو كوزا قام تكون مخرب بيه أذاني جاي وجي جيدلو دفته أذان تجاي قبوي كامل سلام ناجي تيجي إيش قيدي جالا قربانو كوزا أذان تجاي قبوانو يكامل سلام ناجي تيجي هنگانو مچل عليه سري أچياس ديم توارك إمامات دو فجرا دابا جينجي نبيلكاوي بيك يا ربي فريبك قبوا إقامة غاني سلام نوبا جتو سري أرجع تصديم إمام ندفع جراني تكون أفاش نيازانا بيك نيازانا أكغاري أزان هرابا تورا ساعة سديتي خان هرابا نجان لكوني جيدي جان نبي عندك إني دكا لكون إيته هرابات ناجمة هراب هرام سنس كفتناتي ساعة سديتي نياتي رفته سبي خاته بيلو يتدو Mee amma immoo kan kana caalu Ustaaz Raayyaa irraa dhageeffame. Itti dhiyaadhaa. Hattuun isin finfinne. Waan hin qabdu dubbii tokko akkuma kana ijoolleen keenya sunatti hime. Anjaayin agarree. Egaa abbaadhuma gaazexeessaa nama guddaa wayii si du'eera abbaan sun illee. Booda balaa jedhamu hattuun finfinnee aarsataa isaa kaasaa bara. Guyyaan guyyaa bashannanaati, guyyaan guyyaa ramadaanaati, guyyaan guyyaa hiikaa ramadaanaati keessa seeqadhaa jechuudhumaaf immoo waan dhugaarratti rarra'e akkana haasawna. Qoosaa yeroo jedhan qoosaa kijibaatu jira. Qoosaan kijibaa maasiyaatti nama geessa. Qoosaan kijibaa maasiyaatti nama geessa. Maasiyaan immoo gara hin taanetti nama geessa. Garri hin taane immoo gara hin taanetti nama geessa. Waliidhaadha achi nama gaatu malee arban hin fakkaatu. Egaa gaasheenis hiikamaniiru fakkaata. Yeroo akkana. Maayini nama dingaasheen maayi qabu isaanii mormii qabamoo ba egaa maskiidatti biyyaa amma qannasee ramaziinni maaliif beektaa itti gaafatamaan nama jira hennaa hidhame maa hiriira nagaa baheen baafatu namni egaa hattuu galaa jedhee gaazexeessaanyichi birrii kennee fi saayibaa wajjin hin jiran achi karaa baadiyyaa wallaggaatti dhufanii egaa birrii kennee fi bakka galaa hidhee gaggeessee inni hojii dhaqee ganama. Inni hojii ganama subii halkan hojjetaa televizyiinii keessa hojjetaa. Amma gaa inni hojii dhaqee jarri moogaluudhaan ganama kaanis keettiin ganama muramaa tulisaraatti durgisee dargii amma dhufee yaadigii waggaamee akka ga'utti atulisara raqamee saraan qabatamee waraffaadhaan tikeettii muratama. Tikeettii muratama dhaabbatanii isaan kun dheeraadhaa keessa. Dabala si keessaa fudhatte. Dabala harka si keessatti jedhee. Elaa fudhatte jedhee. Fudhatte dabala inni kaanu isaan sun tikeettii wajjin ni cinqaman. Fudhatte jedhan. Bakka keessaa guurte. Inni dhaqanii nama keessaa. Kottuu gaa maaliin galtaa miti si keessaa fudhatteetti. Kottuu. Fuutee kaateetu laaluu fuute miti. Kottuun jedheem. Jedhanii fudhatanii bakka galanii innaan namichi kee inni ilmi isaanii inni kaleessa gaa nagaatti jedhee biraa ba'e innaan inni dhufu gaabii maratanii dhatten jiraayyuu xarbeezzaara taa'u wombariir awabban gallee haaliin galaa dabalaan kee maal ta'e beektaa si nyaattee sun jedhee iyyuu fuulleeti dhaabbadhee ilaalamini keessaa fuutee utuun itti iyyuu fuutee deemte maaliin gallaa ani qaxaleen kee
Ani qacaleen kee eessan kaa'abeetta? Samuel. 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 Tahun dah dirut. Asyik. Samuel. Iya unda sama me malo tu. Adi sabah kutu sama me malo. Namin nagape. Ada di sabah kutu sama me malo television itu nih mi. Ini nyata cinta si koko cinta isim bidina na sharur kat tebetefat. Assalamualaikum. Gorsaa fi qoosaan Ustaaz Raayyaa sun baay'ee namatti tola. Amma immoo gara seenaa ajaa'ibsiisaa Sheek Absulaan biratti isin hin darbu. Kofla qofa osoo hin taane barnoota guddaas qaba. Gaafa tokko nama wahii Sheek Ibraahim jedhaniini akka malee haati manaa isa jaalatti. Akka malee haati mana isaa tuni dubartii walitti qabdee sirna waliimaa wahiitiif yookaan munaasabaa sadaqaa wahiitiif dubartii walitti qabde guyyaa sadaqaatiin dura walitti dhufanii shunkurtii walii curuun foon walii curuu wanni akkasiin jiramoon jiru waamte dubartii irratti walgeete dubartiin jama'aan kenna yoo walgayi way afaan hin callisaa hin beeyta nu dhalteellee haadhateenna waliin dhalannellee obboleetii teenna irraa dhallellee niitii teenna haadha teenna waliin dhalattellee adaadaa habooteenna abbaa keenna waliin dhalattellee abbeertuu teenna jismii walumatti nu deebi'a garuu amaluma walii himaa jirra malee wayta haasoynu hagumatu gara ka dubartii himnu ka dhiiraallee himaa jirra wanni beekaman kanuma maggaafaat mibaal nagar yallam wal dhiibbaa wanni jedhamu tokko hin jiru as keessa muluu isaa waan rabbi himeef nabi hime irraa himaa jirra Allahumma yoo fahmii kennaaf kaan himnee dagannee bira tarree kaan himuu dhabne malee namittiin tun abbaa warra ofii akka malee jaalatti jarri kennaa wal gahee jennaan aramaa dhiiraa jammare jarri akkaafaa fudhatee dhiira kota hin beeytamu hin beeytabbo kiyya amalli isaa akkana bar kiyyallee akkasii bar kunillee akkasii bar warra ebaluu hoo ebalee sunillee akkasii hamatti duudan dhiira kana ol ciranii gadi ciran jetteen haati manaa waan gootan jetteen dhiira isin akkanatti ol aramtanii gadi aramtanii dalgaa fi dagaleetti isin hamattan kana Sheek Ibraahimii kiyyallee keessa jira keessa na harkaa aramtanii naa eeggadhaa jetteen. Kamtu hunda caala isin kofalchiisa. Yaada keessan komantii irratti naaf barreessa. Hanga dhumaatti waan hordoftaniif galatooma. Ani Tiijaan Hullee ture. Amma viidiyoo biraa walitti deebinu nagayaatti.